stop, the human trafficking. This is when the legal framework is recognized by United Nations. It's a United Nations Convention, and since Ethiopia is one of the signatory country, this legal framework is part and parcel of the Ethiopian legal system. Based on this international legal framework, Ethiopia have produced so many provisions and the proclamations. So far, it's good in my view. But the problem here is, especially specific to Ethiopia, at federal level, there is a strong commitment to elevate or to stop, this women trafficking. The awareness and even the actions and using different instruments to elevate this problem. The effort so far at federal level is seems to be good, but the problem is at regional level, at local district administrative, there is no equal understanding between federal and government, even between law enforcement agencies. That is a problem. The federal government formulates the law, but the implementer is the local government. kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Oromiyaa Info akkuma amma viidiyoo irratti argitan kana obbo Dr. Lammaa Magarsaa gaafiif deebii yookiin interview wajjin miidiyaa tokko wajjin interview godhee jira. Interview kadhasin highlight kanas kan jalqaba irratti isin argisiise kana viidiyoon isin amma jalqaba irratti ilaaltan kuni kan Dr. Lammaa Magarsaa interview BBC wajjin godheedhan. Akkuma amma argitan kana waa'ee research gaggeesse tokkodha kan inni hubachiisaa ture. Erga research amma isa kana erga hubachiisee irraa bahee booda wantoota siyaasaa hedduus haasa'ee jira. Wantoota siyaasaa kan inni haasa'e keessa waa'ee amma lola kaabaa haasa'ee jira. Lola kaabaa kan amma mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Tigraay yookiin TPLF wajjin mootummaan federaalaa gochaa jiru kana irratti haasa'ee jira. Waa'ee Oromoo haasa'ee jira. Waa'ee isaas haasa'ee jira. Maaliif akka siyaasa irraa fagaates gaafiin isaaf dhiyaate ture. Innis gaafii isaaf dhiyaate kana irratti deebii kennee jira. Wantoota hedduu kan inni kaasee keessa erga biyya alaa ture dhaabbata FAO yookiin dhaabbata qonnaa kan mootummaa gamtoomanii jala jiru keessa akka hojjechaa turedha kan inni ibsaa ture. Erga achi keessa hojjechaa ture mootummaan gara Itoophiyaa erga sabbaamii booda amma hojii tokko mootummaa kana wajjin hojjechuudhaaf kan inni gara biyya akka dhufe kan inni hubachiise. Interview BBC wajjin godhe kana keessattis kan inni hubachiise keessaa tokko kan ani siyaasa irraa fagaadhe fi keessattuu amma Oromoon miidhamaa jira. Siyaasa Oromoo keessa ammaaf boqonnaa fudhachuu barbaada jechuudhaan kan inni hime. Bara jireenyaa kiyya keessattis Oromoo fi waan hedduu buusee jira. Siyaasa Oromoo kana mataa walitti qabuuf godhee jira. Garuu Oromoo keessa shirri garaagaraa narratti hatamuudhaan akkan siyaasa keessaa bahuu godhamee jira jechuudhaan kan inni himate. Kan inni himate keessaa tokko mootummaa amma aangoorra jiru Bilxiginnaa kana kan inni himate. Himannaa isaa kana keessattis akka ani ministeera ittisa biyyarraa bu'uu fi akkan aangoo dhabu akkasumas akkan paartiirraa ari'amu godhamee jiran kanas kan godhamee fi waan an uummata kanaaf naatoo qabuudha jechuudhaan kan inni ibsin. Dr. Lammaa Magarsaa kana qofaa miti kan inni hime. Lola kaabaa kun akka Itoophiyaa hin fayyadneedha kan inni hime. Amman kana lola kaabaa kana yookaan TPLF fi mootummaan federaalaa yookaan hin araaramne ta'e lolli kun deemee akka biyyattii tara diigus kan inni ibse. Lolli amma kaabarra gaggeeffamu kun miidhaa guddaa akka uummata Oromoo uummata biyya kanaatti irratti gaggeessaa jirudha kan inni hime. Lola kana keessattis akkasumas araarri akka barbaachisu himee jira. Waa'ee isaa keessas kan himne mana keessatti akka yeroo dheeraa isaa hidhanis himatee jira. Mana keessatti hedduu akka hidhamee fi hedduu akka isa rakkisaa turanidha kan inni himate. Mana keessatti akkasumas mindaa naaf kennaa turanii akkasumas wantoota an barbaadu hedduu naaf kennamaa ture. Garuu bilisummaa kiyyaa akkan hojiin hojjannedha kan an godhame akkan siyaasa irraa fagaadhu
godhameedha jechuudhaan Dr. Lammaa Magarsaa miidiyaa kana wajjin gaafiif deebii godhetti himatee jiran. Anis interview kana guutuu isaa harkaa qaba. Guutuu isaa kan isin daawwachiisu ta'a. Interview kana keessatti godhe kana keessatti wantoota inni ibsee keessaa tokko keessattuu yeroo ammaan kana biyyi keenya miidhama hedduu keessa jirti jechuudhaan keessattuu hayyoota Oromoo jedhuttis wal dhabdeen amma jiru hedduu akka isa yaaddessuudha kan inni miidiyaa kana wajjin gaafiif deebii godhe keessatti kan inni ibse. Mee anis interview kana guutuu kan isin daawwachiisu ta'a. Isinis chaanaalii kana subscribe godhaa maatii isaa ta'a. Waan na daawwattaniif galatoomaa. Ammoo garuma interview kanaatti isin dabarsa. Mee interview kana daawwadha. The district government at RC level, but even it's not at public level. Even within law enforcement organs, there is a confusion to understand these legal frameworks, and because of that, I think its implementation have a problem. And as I have suggested, public awareness is very important. Clear understanding between government officials, between anti-trafficking institutions and law enforcement agencies, that is very important. But beyond that, the issue of economy, the issue of poverty is very serious, as of me. That is very important and very critical. That is the root causes. Unless, the material issue, the poverty issue is addressed, it can be at the local government, at the regional level, unless that issue is addressed, it's really difficult to mitigate or to alleviate the issues of human trafficking. It has, as I said, it has so many complicated issues. Even the surprising issue is, even there is a loophole within legal framework also. The law enforcement organs, even since the proclamation didn't clarify who is the trafficker. It's not clear even for law enforcement agencies. They are not clear because in a recruitment of women trafficking, the families are involved. The friends are relatives, neighbors are involved, and the rural recruiters at village level are involved. The traffickers, the PAs are involved. But who are the traffickers really? It's not clear. Can we say the families, the peer groups, the friends who are participating in this process, are they trafficker or not? Are they criminal or not? It's not clear. Because of that, really, no one wants to expose the traffic